Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 18 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kabajamuuf jaallatamuun qophiin sagalee qeerroo eegaleeti jira. Qophii sagalee qeerroo waliin Urjii Sabaati. Qophii sagalee qeerroo guyyaa har'aa keessatti akkuma beekamu jalqabarra oduutu isiniif dhiyaata. Ittaansuudhaan immoo qophii addaatu isiniif dhiyaata. Akkasumas wallee warraaqsaa kan ittiin bohaartan isiniif dhiyeessina. Qophiilee hafaniif jaal hariiroo waliin tura. Hangafoota oduun sinageessaan gurmuu seenaati. Mootummaa wayyaanee bittaa umurii ishee dheereffachuuf uummata Oromoof sabab-sablammii biyyattii walitti buusuu irratti argamti. Godina Qeellan Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti diddaan uummataa jabaatee itti fufe. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Aayiraa keessatti mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo qarshii 125 kaffaluudhaan miseensota OPDO taasisuu irratti argamti. Kaabinoonni caasaan nageenyaa fi dhimmi nageenyaa dhimma adda bilisummaa Oromoo isin keessa jira jedhuun walgahii ariifachiisaa itti fufan. Babal'ooma oduuf jaal hariiroo jorgoo. Godin Harargee Bahaa lafa fiik jedhamu daangaa Oromoo fi Somaaleetti mootummaa wayyaanee Oromoo fi Somaalee walitti buusuun lubbuun namoota 4 akka dabree dhagahameera. Namoota kana keessatti jaarsi waggaa 70 Sheek Mohammed Kamal jedhamu akka argamu beekameera. Kun kanaan otoo jiru uummanni ammoo irratti dammaquun kan walitti nu buusaa jiru wayyaanotadha. Sabni Oromoo fi Somaalee duris waliin jiraachaa ture, har'as borus waliin jiraata jechuun walitti fayyuuf yaalii gama isaa gochaa jiraachuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Sagaleen qeerroo bilisummaas kana ni dinqisiifata. Dhaabbata raadiyoonii fi televezyiinii Oromiyaa keessatti gaazexeessitoota ciccimoo dhalootaan Oromoo dhugaa warri ta'an 16 dookumentarii fiilmii sobaa waa'ee pilaanii Finfinnee fi lafa Oromiyaa naannawa Finfinnee irratti hin qopheessine jechuu isaaniitiin hojiirraa akka ari'ataman mirkanaa'eera. Godina Wallaggaa dhihaa Beegii fi godina Qeellan Wallaggaa Anfilloo keessatti fincilii diddaa gabrummaa cimee kan itti fufe yoo ta'u keessaafuu oomisha kamuu halagaa fi jala deemtota wayyaanee irraa bituu fi itti gurguru dhaabuun ugguruun diinarratti naasuu fi kasaaraa fiduu irratti akka argaman hubatameera. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa aanaa Haramayaatti uummanni Oromoo mootummaa ilmaan keenya fixaa jiruuf nuti gibira hin kaffallu jechuun fincila diddaa gabrummaa irraa qooda fudhachaa akka jiru beekuun danda'ameera. Gama kaaniin wayyaanonni barattoota magaalaa Aayiraa keessatti argaman yoo miseensa keenya taatan qarshii 125 isiniif kaffalla jechuun gowwoomsaa akka jiranii fi barattoonni kun ifatti qarshii isaanis miseensummaa isaanis diduun addaateera. Dhumarratti OPDO'n kaabinoota ishee caasaa nageenyaa fi dhimma nageenyaa jedhamanii waamaman isin keessatti ABO'n argama qulqullaa'uu qabdu jechuun qorannaa cimaan wal jeeqaa akka jirtu eerameera kan jedhan oduu keenya har'aati. Karaa bilisummaa gabaabsuuf oomisha qonnaa ugguruun yoona. Madaalli ittiin sirni dimokiraasii madaalamu keessaa inni guddaan sirna harki irra jireessi murteessuu, harki irra xiqqaan mirgisaa eegamu, majority rules and minority rights diriirsuu ta'uun beekamaadha. Haala kanaan Oromoon har'a biyyattii kana keessatti argamu walakkaa lammii biyyattiitii ol ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Biyyattiin kun akka biyyaatti akka dhaabbattu lafee dugdaa ta'ee kan utubeeru saba Oromooti. Durii hamma har'aatti guddina biyyattiifis qooda Oromoon gumaachaa ture qooda leencaa qabata. Gibirri, vaatiin, taaksii fi liiziin irra guddaa kan galu Oromiyaarraati. Albuuddan guddina dinagdee biyyattiif murteessoo ta'an irra caalaatti kan maddan Oromiyaarraati. Oomishaaleen soorata ilmaan namaatiif oolan kanneen akka xaafii, qamadii, garbuu, boqqolloo, bishingaa fi kan kana fakkaatan hundi fuduraalee fi muduraaleen shunkurtaa, timaatimii fi qacceen illee otoo hin hafin sangoonni foonii, hoolonni, re'oonni, lukkuu fi killeen, aannan, dhadhaa fi daa'imni waan ilmi namaa nyaatu malee guyyaa tokkoo fi lama caalaa otoo hin turin kufu hundi kan argaman Oromoo fi Oromiyaarraati. Bishaan dhugaatii magaalota gurguddoo sooru kan maddisiisu Oromiyaadha. Humna elektirikaa ittiin warshaalee fi kompiitara sossoosan akkasumas ibsatan kan laatu Oromiyaadha. Oromiyaan kanneen kana hin laadhu jettee wal taatee tokkummaan uggurtee dhorkannaan halkan lamatti diinotta ishee kuffisti. Deemsa karaa bilisummaa gabaabsuuf oomisha qonnaa ugguruun yoona.
We'll
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aa kanumaan raawwata. Qophiilee ittaanutti hanga walitti deebinutti nagaan tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.